Akka jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Deebinee kan dhufne ajjeefamuu Jaalbattee Urgeessaa irraa dubbachuuf akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Haayilaayitii suuraalee adda addaa jechuudha walitti qindeessee isinitti agarsiisaa ture. Guyyaan kaleessa akkootti jechuudha. Waan baay'ee ol keessan harkaa makameedha. Ganama yoo manaa bahu Iidaa gammachuudhaan gara Iidaatti deeme. Iidaa deebi'ee miidiyaa hawaasummaa feesbuukii gaafa banuu suuraan argee gaafa suuraa kana argu meebii kijibaa ta'innaa innee wanni kana qorachuutti ka'e. Deemee miidiyaalee gurguddaa jallee yoo ilaalu dhagee kanaaf duuti abbarraa hin ooltu. Garuu duuti ajjeefamuun Jaalbattee baay'ee onnee nama cabsa. Baay'ee kana jettee dubbachuulleef baay'ee nama rakkisaa jechuudha. Jaalbatteen nama siyaasaa nama bilchaataa jechuudha. Nama siyaasaa nama bilchaataa ta'e ifin jechuudha nama faallaa siyaasaan faallaa isaa jirulleef nama karaa nagaa yaadudha nama qulqulluu jechuudha. Nama faallaa isaa jiru sanillee amansiisuu yaala malee nama waan biraa of keessaa qabu miti. Kanaaf kan du'e haga amma odeeffannoo amma jirutti jechuudha. Magaalaa Maqiititti guyyaa kaleessaa jechuudha hoteela keessaa bakka hoteela inni qubate keessaa baafamee halkan sa'a 6tti rasaasan ajjeefamedha jechuudha. Information haga ammaatti odeeffannoon haga ammaatti jiru akka waliigalaatti isa kana fakkaata. Garuu eenyuun ajjeefame maaltu ajjeese akkamitti du'e amma ammaatti wanni qulqullaa'ee kana jedhamee adda bahee hin jiru. Haga ammaatti miidiyaaleen gurguddaan addallee gabaasaa jiranii. Fakkeenyaaf amma Ameerikaan jechuudha ibsa baafteerti. Bilisa walumaa galatti du'a isaa kana irratti qorannoon bilisaa akka geggeeffamu mootummaan Ameerikaa beeksisee jira. Akkasumallee immoo hayyoonni gurguddoon Oromoo jechuudhaan jalqaba irratti barbaadee inni jalatti argee Jawaar Mohammad jalatti argee. Kanaaf waanuma nama rifachiisu jechuudha. Waanuma nama harki akkasitti qabeenya hayyuu akkasii kana nama ajjeesisu hin beeku. Mootummaan gara isaatiin maal godheeraa ibsa baasee jira. Mootummaan kan jedhu warroonni ololaan jechuudha ta'e jettanii ajjechaa kana akka waan mootummaan keessaa harka qabutti adeemsisaa jirtanii keessaa akka harka fudhattanii fi du'a isaatiif immoo ajjechaa isaa kanaaf immoo qorannoon kan geggeeffamuu fi eenyullee ta'ee qaama ajjechaa kana keessaa harka qabu mootummaan kan balaaleffatu jedhaniiti baasanii isaan baasanidha jechuudha. Kan jedhee miti isaan ibsa isaan baasanidha. Kanaaf walumaa galatti jeneraalii jechuudha. Duuti Oromoo diilalleessitee jirti jechuudha. Oromoon diilallaa'ee jira. Haacaaluun hin du'e, Abdul Jabbaar hin du'e, Daadhiin hin du'e, Daadhii Galaan hin du'e. Kanaaf walumaa galatti amma Oromoon diilallaa'ee jira. Bakka du'a jechuun maatti fakkaata. Amma namni yoo biratti illee du'e waa du'an calliseetuma deemaa jechuudha. Sensii kennaa hin jiru jechuudha. Ifama sensii kennaa hin jiru diilallaa'ee jira keessa isaa jechuudha. Dhugumattu baay'ee namatti dhagamaa yeroon duuti keessumattuu immoo uummanni waggansi isaa keessaa du'u uummanni qaroon isaa keessaa du'u akkuma uummataatitti illee itti fufuun baay'ee ulfaata. Kanaaf ani waan jedhu biraa hin qabu waan jedhu yoo jiraate jechuudha. Haqa isaa Rabbiin haa baasu. Haqa ijoollee yatiimman isaa Rabbiin haa baasu. Wanni guddaan yoo Rabbi sii lallabe hayxi kee baati jechuudha. Yoo Rabbi sii lallabin hayxi kee namni iyyellee maal jedhelleef hin baatu. Haqa isaa Rabbiin haa baasuman jedhaa. Kanaaf duuti kun du'a baay'ee nama gaddisiistudha. Uummanni Oromoo jaalattoonni isaa hordoftoonni isaa hundi Rabbiin
obsa isaan waa kennu. Maaliifii batteen ka ganda tokkootii miti, ka nama tokkootii miti, ka uummata Oromoo hundaati. Oromoo hundarraa du'e jechuudha. Oromoo hundarraa du'e jireenya dhuunfaa isaa osoo jiraachuu danda'uyyuu qabsoo Oromootiif uf kenneedha. Kanaan dura akkuma beektan bara wayyaanee keessatti hiriira guddicha irratti jechuudha. Nullee osoo turre hiriira guddicha irratti tuma bara 2015 yoon dogoggorini tumanii ajjeeftee bakka du'e jedhanii lafatti gatanii biraa deemanii saniin booda mana yaalaa keessa yeroo dheeraaf erga tureen boodatti deebi'ee fayyee agasiyaas illee mana hidhaa adda addaa keessa utuma akkasumatti turu dhumarratti lubbuu isaa galaafatanii. Kanaaf walumaa galatti baay'ee gadda baay'ee namatti dhagahamudha. Dhugamatti jechuudha. Wanni akkanaa kun qoratamee ifan ba'u taanan, qoratamee addaan hin ba'u taanan biyyattiin gara seera dhabdummaatti ga'uu dandeesse jechuudha. Abbaan barbaade abbaa barbaaden ajjeesa, eenyu akka ajjeese hin beekamu. Wanni kun immoo booda biyyumallee akkuma biyyaatti illee rakkoo keessa uumaa jechuudha. Kanaaf ani kan qorannoon qulqulluun jechuudha, qorannoon bilisaa nin geggeeffama jedhee abdadhaa. Maraafuu yoo argamellee haqa isaati malee kanaan booda jaalbatteen nuuf hin deebi'u jechuudha. Namoota akkana argachuu illee baay'ee ulfaata. Namoota akkana deebitee argachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Hammas gad waan barbaanne bakka nama akka battee argachuu dandeenya. Garuu battee nama waa hundaan amala jaalbattee qabu san deebineen argannu jechuudha. Kanaaf dhugaa haalli natti mijaaniin viidiyoo kana maxxansee baay'ee gaddi nutti dhagahame. Kanaaf hunda keenyaaf uummata Oromootiif maatii isaatiif Rabbiin haa jajjabeessu, jajjabina isaa hawwinaa, galatoomaa, ulfaadhaa kanuma jechuuf hin dhufe malee ajandallee qabaadheetii miti. Galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Awwaalli isaa irra geggeeffame maximatte jechuudha. Kanaaf ulfaadhaa.